Guys, take it easy. Guys, take it easy. Take it easy. Guys, take it easy. Guys, relax. Come on, take it easy. Guys, take it easy. Nothing is going on. Guys, nothing is going on. Hey, guys. Guys, everything is okay. Guys, relax. Safety saati bakkanatti jarjarsanii baasanii waan biraatii miti. Salaamu alaikum. Amin. Ashura sente ka parte dia. Airportiin airport jirra. So ga safety saati jarjaran puune baasne kuni ga security ra. So akkasuma nu wada inshallah. Arias sadali. Hey, Matias. Akam. Hey, gedi. Sadali Ines. No. Ada ke halan duga. Oromo narantana airport Oromia fakkeessine. Simanna jawweti jechaga. Arantana airport international. Biden lakan simatamu rek. Biden lakan simatamu. Kan security ni sana ekdam security. Agar tak kali Oromo berarti karte adanya. Waalaikum salam agam. Ya gedi. Mari je. Efsa duga mira ke hadis. Alhamdulillah. Itu anna magam cisu kata jawab ke simanne. Ya. Itu gam mira ku tamen. Asisi manne nama amad lama hidame da baye mat sabakana jecha. Itu anna magam cisu ala gari mira gari simanne amma hafte gudda mu bor walitti rabbi walitti chalet. Inshallah. Gadi nikam nama kan amanu kamna namni kun nama sabakana afodu amale wudu ko kanatu amale jede yero isde de dubat nama kan namni ke namni oromo te amanu qaba namni kun nam mat oromo te ya de san ko su qaba heddu wa nama gammachi soni ni hasu wan haqat wan dugara hundai wan dubatu nama kan amanu kamna oromo te namni oromo mat amanu qaba nama kana namni kun nam oromo wudu al jiti indu amale sabasani timma sani dabarsi halaga fi ken wudu jiru jen nama kana krismatu bani namni heddu sitti baye ammo gudda bodo rabbede convention center tolge na rabbe ay assalamu alaikum Galatu alaikum salam inshallah. Ayab sadali maljat. Oromoon naannoo Minnesota jirtan. Gaafii qaban, yaada qaban. Yaada qabdan. Oromoon maal jette? Oromoon naannoo Minnesota, state Minnesota jirtan jechuudha. Sirri. South Dakota, North Dakota, maal state xiqqoo kanneen. Naam. As dhuftanii asitti hirmaasuu dandeessanii kaan ammoo state mara deeman nu. Sirri. Wanni guddaan uummata Oromootiin jennu inni kun akka nama biraatii miti. Beekaa ofiin kabajachuu qaban akkasuma. Galatooma gaa hordoftoota daawwattoota keenya simannaan Haaji Juhar bifa kanaan simatame ammaan tana sababa security isaatiif yeruma sanitti akka bu'itti fuudhanii gara bakka inni qubatutti deemanii ni jirani.
akkasigaa nuti illeen sagantaa keenya akkana fakkaatee asirraa gabaabanna. Yoo rabbi fedhe gaa boru wal argaan teenya convention center galma guddaa Minneapolis haa ta'u turtii gaarii.